Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantoo sallaa jalatti argamtan nagaan ku bakka jirtatti isin qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtan isiniin jechuun jaaladhaa. Egaa ka har'a meeshaalee turtii yeroo muraasan booda meeshaaleen qabadhee kara keessan dhufeetoo jira. Meeshaaleen kun baay'eedha. Viidiyoo kana laayik sheer gochuun dagatina. Warroonni chaayinala keenya faarawaa taatan garaattanii immoo sabskraayibii godhuun maatii keenya taachuun gamanmaan affeerraa kootii warri turtiin afaana gootanis hedduu tokko galatoomaa isiniin jedha. Egaa hunda isaatu tokko tokko isinitti argisiisaa gatii isaallee isinitti hima jechuudha. Obsaan dhaggeeffadhaa. Egaa ka haga na danda'ame viidiyoo kana gabaabsuun yaala. Sababbiin isaa haga humna keetiitiin naannoo irraatti wanta ta'u nama biraan haftu karaadhaan naannoo keenya gahee jira jechuudha. Diiganii namoota mana qayyaratan meeshaa tokko tokko fuudhuuf deemuuf. Kanaafuyyuu dafeen viidiyoo kana isiniif hojjedhaa isiniin jechuu jaaladhaa. Egaa ka yeroo baay'ee ijoolleen wanni kana isa istoofii milijjaa tokko kana maal jedhu wanni isaa laalii yeroo baay'ee jedhu jechuudha. Kunooti isiniin jechuun jaaladhaa. Egaa ka meeshaan kun meeshaa obboleettii kiyyaati. Meeshaalee biraallee ni qabdi jechuudha. Tanaan dura meeshaalee sanarratti hojjedheen jira. Kanas immoo gatii isaa beekuu qabdanii isiniin jechuun jaaladhaa. Kanaadha akkuma argaa jirtan kana kunuuti elektiriikii asii qaba. Waanuma takka waan nama dhibu asiin cuftee achiin bantu hin jiru ni beektu jechuudha namoota baay'ee biratti. Egaa ka halluun isaa akkuma meeshicha baay'ee xankaarra dhaleedha. Meeshichi kunuuti gamanni isaatillee isiniin jechuun jaaladha. Kanaadha. Gatiin isaa meeqanaan jechuu dandeessanii yeroo darbee gamanni isaa haga kana furdatu 700 bitee 800 jechuudha. Kuni amma yeroo kanatti amma ganna kana meeshaan irra kasaa waan akkasiitidha jechuudha. Duraan kaawwanneedhi amma garuu balaa tiraanspoortiitiin wal qabatee meeshaaleen waan bonarraa qannase tokko hin qabu. Waan waddadees hin qabu, waan bonarraa qannases hin qabu. Kana beekuu qabdan isiniin jechuun jaaladhaa. Isa ani durallee birraa anumti tunuyyuu birraa tarii ni waddadaa. Cidha adda addaati jira. Namoonni baay'inaan ni fayyadamu. Jechuu irraa kan ka'e jechuudha. Amma garuu baraa beenzilaatiin gaanadaajin dhabamuudhaan taaksiin fokkisaa ta'ee jira jechuudha biyya keessatti. Tarii warroota Finfinnee qofa bichaa taaksiin kan dhaabbataa ta'uu danda'a malee naannoo biraa taaksiin dhaabbataa miti. Baajaajii ta'ee warri taaksii ta'ee akka barbaadanitti dabalu jechuudha. Kanaafuyyuu kanarraa kan ka'e warroonni daldalanillee namarratti meeshaan dabalatu. Egaa ka jookiin kun jookii turkiiti. Jookii kana baay'ee ofii kiyyaafillee biteen ture. Namoota biraatiif illee galcheen ture jechuudha. Yoo yaadattan ta'ee jookii kana yeroo sanillee meeqanan bitee ammas meeqanan bitee isinumatti hima jechuudha. Jookiin kun isin faarawamti burcuqqoo jaha qaba. Ulfaatina isaatidha. Ulfaatina isaa bakka xinikaaree isaa yeroo kana keessa burcuqqoon amma burcuqqoo warri cidhaa namni hookan giiftii sii fidu amma yeroo kana keessa akkanuma hoogoose isin xiqqoo waan jettu sitti fakkaata. Xiqqishuma ishee kana innaan burcuqqoon hoosuma wanni jettee jechuudha. Bituun inollee kennaan namaa kennuun inollee gatiin isaatillee garuu guddaa dhedhee jaadu si waan jettan hin beeku. Qarshii 2500 jechuudha kan ittiin bitame. Kana burcuqqoo jaha qaba. Anisillee bitadheen jira. Namoota lamaafillee tanaan dura galchee yeroo sadaffaati jechuudha. Kana bitee obboleettii kiyyaa jechuudha. Egaa ka obboleettiin kun kana diizaayinii adda addaa lama bitattee isinitti argisiisa jechuudha. Jookumti isaatuyyuu hagam akka inni ulfaatu argaa jirtu. Kana walumaa galatti qarshii guddaa osoo hin ta'in qarshii xiqqaadhaan meeshaalee baay'ee bitatteetti jechuudha obboleettiin kun. Isinitti hima tootaaliin hunda isaatu meeqa akka fixe. Maandajaan wanni qabdi. Maandajaan kana malee ni jiru. Rakabootiin abbaa gadaa ni jira. Kanneen birrii hagamii fixe kan jedhu isinitti hima jechuudha. Yaadawwee kunuuti. Burcuqqoon kun diizaayinii warqaamman isaa tokko diizaayiniin adda addaa ni barbaadde tokko dhugiitii adda addaa san itti buufadhaa naabiti lachuunaan jettee jechuudha. Argaa jirtu burcuqqoo furdaadhasii guddaadhasii hunduma caalaa meeshaaleen orijinaalummaa furdina isaatidha jechuudha. Burcuqqoo amma biyya keessaa baay'ee fokkisaadha dhugaa. Namummaafillee bittanii kennuun odoo namatti hafee wayya. Namuma duuba deebiti hin barakattu jechuudha osuma caccabdi. Akkasii jookiin kunillee baay'ee bareeda. Akka argaa jirtan jechuudha jookiin isaatillee baay'ee bareeda. Kanarratti ulfaatinni isaa. Isiniin jechuun jaaladha. Walumaa galatti amma qarshiin kun 2500 walumaa galatti 5000 jechuudha. Kun akkanatti 5000 bitte
kuma 5 fi 800 meeshaaleen kun wannuma salphumatti jechuudha. Biiffee keessa gaafa galchitu biiffee kee bakka baay'ee siif qabuu danda'a. Biiffeen keetillee duwwaa ta'uu danda'u. Warroonni keessattuyyuu amma yeroo kana keessa balaa hojiitiin balaa namoota adda addaa gargaaruudhaan balaa immoo namoota manni irraa diigameen firoota keessan gargaaruudhaan warri akkasitti qarshiin isin jalaa xiqqaatee biiffeen keessan qullaate keessattuyyuu ijoolleen biiffeen biraa galchitanii ganaatti hojjetannaa garuu haalli nu mijachuu didee jettan waan gurguddaa doon ta'in waan akkanaa kana wantoonni akka 2000 akka 2500 wantoota bakka jira bareedaa ta'anii kan nama hawwatan ta'anii biiffeedha waan ta'an ta'ee kan gatii xixiqqaadhaan bitamu jechuudha. Waan akkasii san bitattanii too biiffee keessan keessa teechifachuu ni dandeessu. Akkasuma immoo ijoolleen baay'een illee keessanii dhuftanii dubbistanii nan hawwaa biiffeen kiyya hin bitame malee akkasitti taa'aa jira. Nan hawwa garuu bootaa sannaa ga'uu didee wanti hunduu wanni jettan salphaatti wantoota kana bituu hin dandeessan. Walumaa galatti meeshaan kun 5,000dha. Kan achi jiru wajjiniin herreega isaa walitti hoggaa hojjetan wanni illee 2,500 bitame abbaan gadaa jechuudha. Siniin isaa sinii darzana lama wajjin tanaan dura viidiyoo irratti hojjedhe walumaa galatti birrii xiqqaadhanii ka birrii 20,000 guunnen biiffee guuttatte obboleettiin kee jechuudha walumaa galatti. 21,000 21,000 meeshaalee biiffee guuttee jirti jechuu ni dandeenya. Salphaatti jireenyi akka ati gootedha. Jireenyi akka ati itti fayyadamtedha. Namni bootte isuma amma meeshaa lamaa kana meeshaa 3 kana wajjin meeshaa 3 kana 5,000 fi 800 bitte kana namni boggaa jette 8,000 bituu dandeessa. Wanta isa fakkaatu ta'ee adda waan ta'e jechuudha. Garuu jireenyi akka ati gootedha. Akka ati itti fayyadamte jireenyi gaaradha. Dhiibdee hin dandeessu mala yoo ittiin godhatin malaan hoggaan jiraatin jechuudha. Dhugaa akka jaroota nuti bira hojjennu taana hojjenne dadhabbii taana dadhabbii keessa illee immoo sammuun keenya illee xiqqoo waan biraa nu jalaa ta'uu danda'a. Of fakkaannee jiraannee akka mana keenyatti fakkeenya obboleettii tana baay'ee na dannaqee qarshii kanaan biiffeen ishii bitamee mana kan jiru biiffeen ishiidhaa guutee jira jechuudha. Baay'ee na dannaqee baay'ee itti tole. Anillee bituu bakka filannoo ishii baay'een kabaje baay'een jaaladha. Doon kana jedhu warroonni kun illee sin jaaladhu sun ta'e haala yeroo wajjin haala amma jiru wajjin gargaarsonni adda addaa ni jiran. Bakka adda addaa namni hunduu doon kana jedhu immoo namoota hundaa gargaaraa jechuu kooti miti. Waa'ee akkasitti irratti illee kennaa abbaa keessa isaatidha malee nama jajjabeessee hin beeku san irratti jechuudha. Sababbiin isaa waan kennaa kee hin ta'in humnaaf fuutee gaafa kennitu atuu miidhamaa taata waan taateef isiniin jechuun jaaladhaa. Kanaadha meeshaa kanarratti warri yaada qabdan warri immooyyuu ni xalabanna jettanis hoggaa jiraattan jookii tokkicha keessanillee bitachuu ni dandeessu. Burcuqqoo 6 wajjiniin isiniin jechuun jaaladhaa 2,500 bitachuu dandeessu. Isiniin jechuun jaaladhaa bilbila kiyya isiniifan maxxansaa dhuftanii na dubbisuu dandeessu bitattaniitis teechifachuu ni dandeessu mana kiyya keessan teechisee fi isiniin jechuun jaaladhaa kanaadha yaada warri qabdanis warri qeeqa qabdanis hoggaaraattan. Akkasuma immoo ijoolleen baay'een ammallee akkamiin si arganna bilbilli kee eessa kannaa jettanii jirtu bilbila kaa yeroo darbellee maxxanseen ture ammas bilbila kee isiniifan maxxansaa. Hello jedhaatiin na dubbisaa bakka jirtanitti isinii geessina isiniin jechuun jaaladhaa. Kanaadha yaada kanaan alatti immoo yaada bal'inaa warri na haasofsiisuu barbaadan hoggaa jiraattan keessan na dubbisaa waan meeshaadhaan wal qabate waan kana biraa amma odeeffannoo biraa ijoolleen tokko ammas immooyyuu dhuftanii too keessanis waa'ee manaa na gaafattan I don't know. Waan isaa ana bira hommuyyuu hin jiru isiniin jechuun jaaladhaa. Ani kan amma na bira jiru waa'ee meeshaaleetiidha. Meeshaalee mukaa barbaadan meeshaalee biiffee mana keessaa barbaadan isiniin jechuun jaaladhaa. Fayyaa naati.